Lafadoqa karrakkoo fi bal'oo keessatti illee addaan nafne biraan jiraadha. Wow. Akkasi ada Oromoo di Payantani Astiro atas bareedanii mul'atu baay'ee namatti toltu. Ani maqaan kiyyaa Muhyiddin Jamaal jedhama. Abboosha godina Abbaa Borii bakka bu'ee Astiro argamee akkuma beekamu Abbaa Borii keessatti baruuni beekaa ijoollee xiqqoodha. Lakkoofsaan digdamii tokko baay'ate kanuma ergaan qabadhee dhufee eegaanus nama biraa na hafimu yoo xiqqaate jennee abbooshaa kana bira dhaabbachuuf qarshii 500 ijoollee qabadhee asirratti waa tokko isin jechuu barbaada waa'ee godina Iluu Abbaa Borii kanarratti namoonni gurguddaan illee biyya kun fuuldura kan jiru waa beekuu qabuudha yaada. Waa tokko isinitti himuu barbaada yeroo baay'ee gaaffiitu nutti ka'a. Godina Iluu Abbaa Borii dhufee yeroo jedhamu godina Iluu Abbaa Borii kun eessa? Jimmaadhaa naan jedha tokko immoo Iluu Wallaggaadhaa jedha namoonni baay'ee beekanii. Kanaaf nama keessan akkasiin beektan hubachiisuun barbaada. Godinni Iluu Abbaa Borii kun godina Oromiyaa jirtu 11 keessaa ishee tokkodha. Isheenis kibba ba'aatiin uummata kibba dhiyaatiin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz yaani bara Wallaggaa mootummaa bara Wallaggaatiin kara kaabaan mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz fi bahan immoo Jimmaadhaan daangoftee kan argamtudha. Kan qabannaa mataatinaan warri hamilee kanaaf mataatinaan qabannaa jechuun barbaada. Lammata baay'inni uummata nama kanaa nama miiliyoona 1,957,156 akka lakkoofsa bara 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1915 asirratti 1915 akkasatti bira lakkaa'amee baay'inni lafa isaa immoo iskweer kiiloomeetirii 16,767 kun lafa keessanii lafti kun immoo dagatamee naannoon kun immoo dagatamee namni waa'ee kanarraa naasa'u yeroo baay'ee OMN miidiyaa OMN fi waan akkasii jira uummata naannoo akkanatu dagatamee jira albuuda garaagaraatu achi keessatti dhokfamee iddii bara 1986 kaasee xaa'oo amma Yuukireenii fi Raashaa irraa barbaannu godina kana keessatti argama. Qabeenyi keessan qabeenya maatii keessan mootummaadhaaf kabbalu gibiranni kabbalu walitti qabamee sana baasuudhaaf wantoonni hunduu xumuramee irratti walii galamuu dadhabameetiyyuu amma dhokatee jira jechuudha. Bara 1986 na yaadadhaa mootummaan Mallas maal jedhee lakki kana meeshaan konkolaataan meeshaa baatee deemu dildilli kana baatu waan hin jirreef Tigraay mootummaa Tigraay naannoo Tigraay waraana waan miidhamteef bara sana haa dhaabuu jedhe yeroo sana kan mormee hambisee obbo Badruu Huseen jechuudha. Asumaan harka rukutuu keessan barbaada sana paarlaamaa keessa ture. Kana jechuun barbaada galatoomii ergaa keetirraa kan ka'e kallattiidhaan OMN waan dabarsaa jiruuf miidiyaa keenya OMN dabarsee hamileen kan ammoo kallattiin sagantaan keenya dabarsaa jira biyyarraa hordofaa jiranii. In unserem Herkunftsland auch an die denken und so weit wie wir können, alles was uns möglich ist, hier jeder in der Größe, wo er kann, mit Gottes Hilfe zu Hause unsere Leute auch zu unterstützen. Deswegen sind wir eine Gemeinschaft und lasst die unten auch eine Gemeinschaft sein und lasst sie sehen, dass wir hier auch eine Gemeinschaft sind. Aye galatoomada warroottan waldaa adda addaa akkuma jaalli keenya obboleessi keenya Iluu Abbaa Borii irraa dhaamsa nuuf fidee dhufetti hedduu galatoomii jennaan yeroo tokkomee irra deebiidhaan hamilee haa qabnu. Obsaa Iluu Abbaa Borii beeka isinii gumaacha keessatti gurra affaattumaan na beeku. Ati sin dhageenya akka xiyyaatti 500 jedha duuba naatti naa dubbatu.
Hamilee bakka jirutti itti Hamilee xinnaaf.